Sagantaan kun gargaarsa maallaqaa pirojektii USAID fitii yookaan Justice Activity'n Itoophiyaatiin deeggarame walta'iinsa dhaabbata CDCB'tiin kan dhiyaatedha. Yaadawwan sagantaa kana keessatti kaan hundiyyuu kan CDCB'ti malee yaadaa fi ejjennoo pirojektii USAID fitii yookaan Justice Activity'n Itoophiyaati miti. Daawwattoota keenya akkam jirtu? Qophii kanaan dhaabbanni Center for Development and Capacity Building CDCB USAID fitii yookaan Justice Activity in Itoophiyaa waliin ta'uun ijaarsa dandeettii kan gabbisu leenjiiwwan ogeeyyoota miidiyaa fi koominikeeshiniitiif kenname ilaalchisee sagantaa qophaa'etu isiniif dhiyaata. Isa dura garuu hawaasni keenya hubannoon waliigalaa dhimma seeraa irratti qabu maal fakkaata? Keessattuu namni yoo ikonomikaalii gad xiqqaate yookaan ikonomiin harka isaa hin jiraanne mirgi isaa kallattii adda addaatiin sarbamu. Keessattuu gara mana murtii yoo deemte amma namni abukaatoodhaan dhaabbatee falmuu fi iyyeessi harka duwwaa isaa bakkuma san dhaabbatee abukaatoo malee dhaabbatee falmu walqixan ilaalamu. Tokkoffaa abukaatoo sun ulaagaalee adda addaatiin seerota adda addaatiin falmuu danda'a. Iyyeessi kun immoo afaanumaanuu dubbatee falmata. Rakkoo adda addaa miidhamee deebii waan barreeffatuun dhabee maallaqa dhabee jechaadha. Deebii waan barreeffatuun dhabee yookiin immoo dhaddacha irratti dhiyaatee maallaqa illee hin qabu dhaddacha irratti illee ulaagaa seeraa kan dhaddachaa san beekee hin falmatu gareen isa faallaa sun immoo maallaqa waan qabuuf xabaqaa itti bita inni xabaqaa san wajjin ulaagaa seeraa beekee falmee waan san hin godhu. Jiruun hawaasaa takka akkaataa seerri jedhu saniin ta'uu danda'a. Duudhaa mataa ofii qaba hawaasni. Seerri immoo keessattuu seeronni biyya keenya baay'een isaanii yeroo baay'ee tiraanspaarenti jennaanii biyyoota alaarra kan waraabamanii namni takka dhimma isaa kana irratti haarawaa fa'aa ta'uu jira waan ta'eef walitti dhufeenya hawaasaa fi seeraa iddoo walitti madaqa jira iddoo walitti madaqnes immoo jira. Keessattuu adeemsa seeraa irratti hawaasni keenya fagoodha kan jiru. Hubannoo seeraa hin qaban. Hubannoo seeraa kana immoo nama bakka itti argattee barsiistu keessattuu baroota jijjiirama dura baroota darbe yoo nama hubannoo seeraan kenna jette siyaasa barsiisa sababa jedhuun namni keenya akka hubannoo seeraallee hin arganne taasifamaa ture. Haa ta'u malee yeroo muraasa keessatti immoo yeroo dhiyoo keessatti namni keenya baruu qaba. Mirgi isaa sirnaan kallattii kamiin akka argachuu danda'u baruu qaba kan jedhu. Mana murtii namoonni tokko aaranii maaf dhufu? Mirga isaanii sarbamanii dhufu qabeenya turraa fudhatama tokko ammoo qabeenyuma kana irratti yeroo addaan hiratanis haa ta'u wal dhabdeen garaagaraa yeroo uumamu hubannoon seerri keenya ergi bahee baay'ee bubbuleera waggootii hedduu dabarseera garuu hubannoon uummanni keenya qaban malee baay'ee gadi bu'aadha. Dhaabbanni Center for Development and Capacity Building CDCB USAID fitii yookaan Justice Activity in Itoophiyaa waliin ta'uun ogeeyyoota miidiyaa koominikeeshinii akkasumas fayyadamtoota miidiyaa hawaasaatiif leenjii mata duree olaantummaa seeraa mirkaneessuu kabaja mirga namoomaa fi dhimma wal dhabdee irratti gabaasni hojjetamu maal akka ta'uu qabu kenneera. Projektii kana dhaabbata USAID fitii activity kan jedhuun kan deeggarame yeroo ta'u hojii ijoo sadii irratti xiyyeeffata. Tokko warri miidiyaa professional ta'an kun hojii gabaasan keessatti riipoortii qopheessan keessatti barreeffama keessatti keessumatti warri mainstream miidiyaa irra communication mootummaa irra social media influencer warri jennu dhimmoota mirga dhala namaa olaantummaa seeraa irratti hubannoo qabaachuu qabu. Gabaasan keessattis waan tota miidiyaa irratti oolchan irratti dhimma kana hubachuu qabu.
leenjiin irratti kennamu yeroo dhufnu mirga dhala namaa olaantummaa seeraa nageenyaa ka jedhu qabxiiwwan sadiin kana focus irratti godhamee leenjiin kennama. Leenjiin immoo ka kennamu warra communication fi miidiyaadhaa fi sababbiin isaas mirga dhala namaa olaantummaa seeraa nageenya akka dhufu sadiin kana irratti ka hojjetu hawaasa keessatti hubannoon akka uumamu warra dhaabbilee mootummaa keessattis dhimmi sadiin kunniin seeraan akka kabajamu ka taasisu warra barreessu warra dubbatu. We have also a very strong partnership with civil society organizations and media organizations as well, because we believe and USAID believes that the role of civil society is vital to promote and enhance the rule of law in Ethiopia. That's why we have also this grant with our partner, CDCB, Center for Development and Capacity Building. We are helping them in putting in place this program for journalists, media professionals, but also members of civil society and community-based organizations in the region and beyond, not only to promote the rule of law and also to protect human rights, but also how to deal with conflict-sensitive reporting as well as promoting peace in the country. With Center for Development and Capacity Building, CDCB, we have recently began a project working together to enhance the rule of law and the protection of rule of law in the Oromia region. And we have this training today for media, really on the on rule of law, on human rights, and conflict-sensitive reporting. And our goal with this training and the goal with CDCB is really to impact the journalists and the media here in order to be multipliers towards the goal of overall peace journalism and conflict-sensitive reporting as part of their role in supporting the rule of law efforts towards peace across the country. Dhaabbanni piroojeektii haqaa addunyaa WJP jedhamu biyyoota addunyaa gama olaantummaa seeraa mirkaneessuutiin sadarkaa isaan qaban madaala biyyoota bara 2021 dhaabbanni kun baaseen Itoophiyaan olaantummaa seeraa mirkaneessuun biyyoota 139 keessaa sadarkaa 122 jirti. Biyyoota Afrikaa Saharaa gadii 33 keessaa Itoophiyaan 27 irra jirti jedha dhaabbanni piroojeektii haqaa addunyaa WJP kun. Dhaabbanni CDCB walta'insa USAID fitii yookaan Justice Activity'n Itoophiyaa waliin wal ta'uudhaan dhaabbilee miidiyaa, kominikeeshinii akkasuma miidiyaa hawaasaarraa marsaawwan sadiin magaalaa Finfinneetti namoota 105 ta'aniif mata duree olaantummaa seeraa, kabajamuu mirga namoomaa fi gabaasa wal dhabdee hiikuu irratti leenjii kenneera. Kaayyoon leenjii kanaa ijoonis ogeeyyonni miidiyaa kunneen hubannoo argataniin olaantummaa seeraa fi kabajamuu mirga namoomaaf akkaataa qooda isaanii ba'uu qaban irratti. Warri rule of law akka jiraatu hin barbaanne independent judiciary akka jiru hin barbaanne. Seenaan kana namatti agarsiisa. Bakka abbaan seeraa manni murtii bilisa ta'ee professional ta'ee haqa irratti hundaa'ee hojjetu hin jirretti rule of law uphold godhuu hin dandeenyu. Obbo Dasaa Bulchaa waggoota dheeraaf kan ittiin hojjetaa turanii fi ogummaa seeraa nama qabani. Ogeeyyii miidiyaa kanneeniif illee waa'ee bulchiinsa seeraa fi mirga namoomaa irratti kan leenjii kennan isaani. Ittiin bulmaanni uummataaf mootummaa seera jalatti ta'uu qaba yaada jedhu of keessaa qaba. Wanni kun wanna sirnaati, wanna
olaantummaa namootaa miti, olaantummaa gareewwan adda addaa miti, olaantummaa siyaasaa miti, olaantummaa amantii miti. Kan biyya geggeessu, kan hawaasa sana geggeessu seeradha jechuudha. Obbo Naatolii Fayyisaa ogeessa seeraati. Olaantummaa seeraa jechuun seerri hundaa ol ta'ee qabeenya kee qabeenya qabaachuu baattee waan hundarratti kan raawwatamudha. Inni lammaffaa walqixxummaa seera fuulduratti namoonni hunduu qaban aadaa isaanii, seenaa isaanii, qabeenya isaanii maal bu'uura osoo hin godhatin seera fuulduratti hunduu walqixxummaadhaan akka itti ilaalamanidha. Inni kun adeemsa seerawaa fi sirnaawaa keessa darbamanii keessummeeffamuu dabalata. Wantoonni hedduu duudhaalee kana sadan dabalata. Kanaaf olaantummaa seeraa jechuun yeroo adda addaa tokko seera fuulduratti qixa seeratiin keessummeeffamuu, namoonni seera fuulduratti wal qixa ta'uu, adeemsa seeraa fi sirni kaa'e keessa deemanii hoogganamuu dabalata waliigalaatti. Seerumti sunuyyuu immoo seera waan ta'eef miti gaa seerri sunuu qabiyyeensaa haqa qabeessa akka ta'e ta'uu danda'u tura jiraata. Haqa qabeessa gaafa jennu kana haqaan wal rukutu ta'uu hin qabu jechuudha. Ifaan kan tumame ta'uu qaba. Seera dhoksaadhaanii biyya bulchuun nama bulchuun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Olaantummaa seeraa jechuudhaaf seerri jiraachuu qabaata. Inni lammaffaa seera qofa osoo hin taane caasaan sirna kana galmaan gahuu fi diriirsu inni qixa seeratiin hojjetu hojiirra jiraachuu qabaata. Inni kun yoo hojiirra oolchee yoo kun kan raawwatamu ta'e olaantummaan seeraa mirkanaa'ee jira jenna. Kooniin bakka hin jiraannetti haqni jiraachuu hin danda'a. Bakka haqni hin jiraannetti immoo nagaa tasgabbii wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Nama hundumtu akka fedheen deemee isa humna qabutu raawwata yoo ta'e, isa qabeenya qabutu akka barbaade bula yoo ta'e, isa aangoo qabutu akka barbaade jiraata hawaasa sana keessatti yoo ta'e, hawaasa qabeessaa naga qabeessaa fi haqa qabeessa uumuu hin dandeessu jechuudha. Hawaasni haqa hin qabne, hawaasni nagaa hin qabne immoo jijjiirama hawaasummaa, jijjiirama siyaasaa, jijjiirama dinagdee, jijjiirama gama misoomaatiin fiduu hin danda'u jechuudha. Ogeeyyiin miidiyaa waa'ee olaantummaa seeraa mirkanaa'uu irratti hubannoo yoo argatan hojiiwwan hawaasa keessatti hojjetaniif caalatti akka hubannoo argataniif miidiyaan akkuma sagalee hawaasaa dhageessisu haqni akka jiraatu hunduu sirna seeraaf akka bitamu caalatti immoo kanneen olaantummaa seeraa akka mirkanaa'uuf qooda qaban itti dhiyeenyaan dhiyeessuu fi hojii ijoo akka ta'e leenjiin ijaarsa dandeettii yookaan hubannoo uumuu kenname. Seerri hin jiru taanaan nagaan hin jiru taanaan misoomni hin jiru, inni hin jiru taanaan immoo waa'een guddinaa yaadamuu hin danda'u. Kanaaf seerri dhala namaatiif karaa wal qixa ta'een nama hundumaatiif hojiirra ooluutu irra jiraata. Gaafa seerri cabu warri olaantummaa seeraa kabaju miidhamoo ta'a. Qaamni immoo olaantummaa seeraa sun cabsu immoo sirni itti gaafatamummaa irra jiraachuu qaba jechuudha. Kana wajjin wal qabate biyyi tokko nagaa ta'uudhaaf, lammiin tokko nagaan bahee galuudhaaf olaantummaa seeraa kabajamuutu isarra jiraata jechuudha. Olaantummaan seeraa bu'uura jiruuf jireenya dhala namaadha. Olaantummaa seeraa kan dhala namaarra darbee uumamni illee kan inni jiraachuu danda'u yoo olaantummaan seeraa jiraachuu danda'e yoo mirkanaa'uu danda'edha jechuudha. Nageenya yoo mirkanoofne nus ofii keenya akka namaatti jiraachuu hin dandeenye. Nu duwwaa miti ijoollee qabna, dhala qabna, dhaloota fuulduraatiif illee wanti nuti har'a hojjennu baay'ee murteessaadha. Olaantummaan seeraa yoo hin jirre biyya tokko keessatti jeequmsiin uumama. Jeequmsi yoo uumame biyyi tokko gara rakkootitti rakkoolee garaagaraatu jira. Wal dhabdeen hin babal'ata. Ollaan wal lola. Biyyi biraa ollaa biraatti wal loluu danda'a. Walitti bu'iinsi hin babal'ata. Walitti bu'iinsi kun akka hin babal'anne olaantummaa seeraa kana kabajuun kabachiisuun gahee qaamota maraati. Akkasumattis ogeeyyiin miidiyaa fi koominikeeshinii gahee kana maal akka ta'e olaantummaan seeraa kun maal akka ta'e ofii hubachiisanii hawaasa isaa gadis jiru hawaasa isaanii bakka jiranitti sadarkaa jiranitti barsiisuu fi hubachiisuun akka irraa barbaadamu. Leenjii kana irratti dhuguma dhimmoota olaantummaa seeraa wal qabatan wantoota baay'eedha kan fudhanne biyyi tokko kan isheen buluu qabdu jiraachuu qabdu kallattii garaagaraatiin dinagdeen hawaasummaan siyaasni ishee illee bayyaannachuu kan danda'u yoo olaantummaa seeraa kabachiiste
ta'u akka ta'e waan kanarraa hubachuu dandeenyeerra. Olaantummaa seeraa biyya keenya keessatti haala qabatamaa Itoophiyaa yookiin Oromiyaa keessatti maal fakkaata kan jedhu ilaallee jirra. Sana keessattuu gaheen gaazexeessaa, gaheen kominikeetaraa, gaheen miidiyaa maalinni kan jedhu ilaaluuf yaallee jirra. Mirgi lammiilee karaa guutuu ta'een walqixa loogummaa tokko malee gaafa walqixa kabajame biyya tokko keessatti gaafa kabajame tasgabbiin gaafa jiraate olaantummaa seeraa biyya sana keessa jira jechuu dandeenya jechuudha. Namni akkamitti waa rogeessa, namni waa rogeessu tokko, namni waa barreessu tokko, gaazexeessaan tokko, kominikeetarri tokko daangaa kan eegate deemuun isarra jiraata jechuudha. Maaliif kominikeetarri tokko yoo fudhanne hojii kominikeetarummaa isaa yeroo raawwatutti seeraa fi heera biyyattii eeguutu isarra jiraata. Haqa jiru haqa lafa jiru hubachuutu isarra jiraata. Bulchiinsa seeraa kanas ilaallatee bulchiinsa seeraa mataan isaa iyyuu maal jedhanii dura ofii hubatu achii booda immoo hawaasa hubachiisuu qabu, barsiisuu qabu. Mirga duwwaa miti kan jiru. Mirgi jira taanaan dirqamni jira. Leenjii kana irrattis kana sirriitti ilaalleeti jira jechaadha. Mirgi jira taanaan dirqamni jira. Isa kana namni tokko lama hidhee adda baasee beekee waan kennu irrattis waan fudhatu irratti kun jiraachuu isaa beekee hojjechuutu irra jiraata. Qaamni kamuu seera kabajuu akka qabu. Isa biyya bulchus haa ta'u, isa bulus haa ta'u, isa mormusllee haa ta'u, namni kamuu seeraan ol akka hin taane seera duratti namni kamuu walqixxee fi itti gaafatamummaa seeraa jalaa akka hin baane hubanneerra. Dhimmoota biyya keenya keessatti olaantummaa seeraa irratti wal qabatee jiru baay'een isaanii ka'aniiru. Keessattuu miidiyaaleen biyya keenya keessa jiran dhimmoota olaantummaa seeraa gabaasuu irratti haala kamiin hojjetaa jiran kan jedhan irratti kan mari'anne. Freedom House bara 2022 Itoophiyaa gama mirgoota siyaasaa fi siviilitiin dhibba keessaa madaalee qabxii 23 kenneefii jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa waggaa waxbajjii darbe baaseen qaamota mootummaa fi miti mootummaa ta'aniin biyyattiitti sarbamni mirgoota namoomaa adda addaa raawwateera jedhe. Mirgi namaa mirga dhalli namaa uumamaan argachuu danda'u. Mirgichi qaamni hamuu kan namarraa mulquus ta'ee kennuu hin dandeenye waan ta'eef kabaja isaaf ogeeyyonni miidiyaa xiyyeeffannoon akka kennan leenjiin kenname. Mirga namoomaa kabajuun bu'uura hawaasaa cimaa ijaaruu ta'uus himame. Mirgi namoomaa dhalli namaa nama ta'uu isaa qofaan kan qabu ta'ee eessattuu yoomiyyuu kan jalaa tuqamuu hin dandeenyedha. Dhalli namaa saalaan, amantaan, bifaan, garaagarummaa jireenyaan otoo wal hin caalin uumamaan kan argatedha. Kunis mirga lubbuun jiraachuu, mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu fi kaan dabalatee dhalli namaa qabu otoo irraa hin hiramin kan kabajamuu fi qabudha. Hubannoon hawaasni waa'ee mirga namoomaa irratti qabu daraan gaariidha jedhamee yaadamuun hin danda'amu akka biyya keenya keessatti. Waa'ee mirga ofiitu namni beeku waa'ee mirga akkasiitiin qaba jedhee hubannoo mirga namoomaa maal jechuudha, maal of keessatti hammataa, akkaataa kamiin raawwachiifadhaa, yoona harkaa cabe maalan godhaa jedhee hubannoon jiru kun daraan gadi aanaadha. Mootummaan ammayyaa kun mootummaa uummata ijaarrataa jedhamee yaadama. Aangoon mootummaadhaaf kenname uummata birmaduun kan jiru kan jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha? Manni tokko hawaasi tokko akka mootummaatti gaafa ijaaramu akka biyya tokkotti gaafa ijaaramu qaama dhimma hawaasaa yookaan public affairs waan jennu kana bakka bu'ee raawwatuuf waan nageenyaa, waan misoomaa, waan hundumaa, waan siyaasaa, waan dantaalaa, waan kana hundumaa kan raawwatuuf uummataadha. Mootummaan hojiin isaa kana jechuudha. Gaafa kana godhu uummaticharraa maddee aangoo mootummaa isa jedhu jechuudha. Aangoo mootummaa yeroo jennu immoo maal jechuudha? Uummanni dura ture, mootummaa dura ture, waan dhalootaan uumamaan qabu ture, uumarraa waan argate ture, bilisummaa qabutu jira, mirga qabutu jira. Mirga kana irraa qunxuree kenneef mootummaadha jechuudha. Wanti mootummaadha kenninee hafe suni mirga namoomaa jedhama. Mirga namoomaa jechuun namni tokko nama ta'ee dhalachuu isaatiin qofa mirga uumaadhaan argachuu jechuudha. Inherent right. Nama taatee bineensota kaawwan irraa waan adda taatee fi nama taatee waan dhalatteef qofa
mirga siif kennamuu jechuudha mirgi namoomaa. Mirgi namoomaa yaadrimee waan adda addaa qaba. Fakkeenyaaf mirgi namoomaa yommuu fudhatte inalienable namarraa fottoqee nama tokkoof kennamee jira fottoqee irraa bahuu hin danda'u. Namni sun hanga lubbuudhaan jirutti fi namummaan isaa hafutti mirga isa waliin turuudha jechuudha. Inni lammaffaa hin qoqqoodamu indivisibiliidha. Inni sadaffaa akka addunyaadha. Biyya kanas taate biyya biraas deemte bakka kamittuyyuu taate addunyaadha yuuniversaalidha. Maal inni dirqamni qaamoleen adda addaa qaban yoo jenne mirga namoomaa gaafa laallu ani fakkeenyaaf gareen sadii kaasuun hin dandeenye. Fakkeenya mirga namoomaa laalchisee gareen sadii dirqama adda addaa qabu. Namoonni dhuunfaa jiru. Hawaasa keessa gaafa jiran namoonni jiru. Mirga namoomaa kunaa kabajuu qabu jechuudha namoonni biraa. Namoonni miseensa hawaasa sanaa kan ta'an fakkeenyaaf ani mirga haasa'uun qaba yoon ta'e namoonni biraan akka inni haasofne dhowwuu hin danda'an jechuudha. Kana jechuudha. Dhaabbileen biroon jiru dhaabbilee dinagdee, dhaabbilee daldalaa, dhaabbilee siyaasaa, dhaabbileen adda addaa amantaa kamuu ta'uu danda'u. Qaamolee mootummaas ta'uu danda'u. Isaan kunis mirga kana kabajuu qabu jechuudha. Sadaffaa irratti inni guddaan garuu mootummaa bira. Mirgi namoomaa cabee jira yommuu jennu caasan mirgi seera fi ulaagaa seeratti hin kennameef suni adeemsa seeraa eeggatee hordofamee keessummeeffamaa hin jiru jechuudha. Akka fakkeenyaaf namni tokko mirga seeraan ala hidhamuu hin qabu seeraan ala jedhamee seera keessatti tumamee jira. Nama kana seeraan ala yoo kaniitu ta'e namni kun mirga abukaatoo isaa hoo hidhame mirga abukaatoo isaa dubbisuu, mirga abbaa amantii isaa dubbisuu, mirga haala iftoomina qabuun mana murtiitti keessummeeffamuu, mirga seera fuulduratti walqixxummaadhaan ilaalamuu kanneen qaba jedhee seera keessatti tumamee jira. Isa kana yommuu daangessitu yookaan namni kun akka ittiin fayyadamne yommuu gootu mirgi namoomaa sun cabee jira jechuu danda'a. Miidiyaani shoora guddaa qaba kana keessatti. Sirna jedheera. Sirna kana ijaaruu keessatti akka lafa qabatu godhuudhaaf tokkoffaa uummanni akka beeku godhuudha. Maa inni mirgi kun, maa inni olaantummaa seeraa jechuun, maa inni hawaasa wajjin akkamitti jiraannaadha. Baay'ee akkaataa namatti hime waan teknikaal ta'e goonee osoo hin taane salphaadhumatti ibsuun hin danda'a. Namni gaafa dhalatu mirga akkamii qaba? Walqixxummaadhaan dhalata. Mirga wal fakkaataa qaba. Mirgoonni kun iddootti daangaa hin qabu. Maaliif waliin jiraanna waan ta'eef mirgi guutummaa guutuutti absoluut ta'e jiraachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana barsiisuun, kana hubachiisuun barbaachisaadha. Iddoo mirgoonni kun cabanitti, iddoo seeronni cabanitti immoo uummatatti agarsiisuun, mootummaatti agarsiisuun, qaama adda addaatti agarsiisuun barbaachisaadha. Rakkoo cabiinsa mirga namoomaa kana immoo akka miidiyaatti akkamittiin qabuu dandeenya, akkamittiin hubachiisuu dandeenya, hawaasi maal beekuu qabaa, mirgi isaallee akka kabajamuuf maal hojjechuu qabaa, ga'een gaazexeessaa immoo mirga namoomaa irratti akkamittiin investigeet yookaan immoo qoratee baasuu qabaa. Kana immoo baasee immoo uummata biraan ga'uun immoo ga'ee gaazexeessaa ta'uusaa. Namni lubbuudhaan hidhamee humnaan qabamee yeroo rakkoon isarra ga'u jira. Biyya keenya keessatti miidiyaa irratti wanti garagaratti deemu yeroo dhiibbaan garagaraa isarra ga'u jira. Kana keessatti sirriitti ilaallee jirra. Irratti leenjii fudhanneerra. Kanarratti miidiyaan maal hojjechuu qaba? Namni dhuunfaan maal gochuu qaba? Mirgi namoomaa isaa sun akka hin mulqamneef itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhamee taa'eera heera mootummaa irratti. Oolmaan kun garuu mul'achaa jira yookaan immoo taateen kun yookaan wanti qabatamaa kun ta'aa jira gaafa jennu garuu akka biyya keenyaatti kan mul'achaa jiru miti. Sababoota amma nuti kaasneen inni kaan mirga namoomaa nama tokko kan inni sarbu faayidaa dhuunfaas ta'us danda'a yookaan immoo dhimmoota siyaasaa wajjin wal qabachuu ni danda'u. Garuu mirgi namoomaa namni tokko lubbuudhaan jiraachuu oodhaa fi wanta isaaf kenname haga jirutti mirgi sun mulqamuu irra hin jiraatu. Mirgi namaan kabajamne taanaan namni waan na barbaade yaada qabu furmaata qabullee dubbachuudhaaf waan sodaatutu jira. Kabajamuun mirga namoomaa kun matama isaatiin kan namni namaa kennu odoo hin taane namni tokko erga dhalate irraa jalqabe dhalootaan kan kennameef ta'udha mirgi namoomaa kun. Mirga namoomaa
namuu namarraa mulquu hin danda'u. Mirga jiraachuu, mirga dubbachuu, mirga nyaachuu, mirga uffachuu. Mirgoota kana immoo kaan tokko eegee inni tokko dhiisuu otoo hin taane mirgi namoomaa nama dhuunfaarraa kaasee namni dhuunfaas dhaabbileenis akkasumas mootummaanis kan kabajuu qabudha jechuudha. Mirga namoomaa yeroo jennu mirga ati nama ta'uu kee qofaadhaaf nama taatee uumamtee kan namni tokko siif kennu kan garee tokkorraa kennaa badhaasa siif kennamu osoo hin taane nama ta'uu kee qofaadhaan mirga ati argachuu dandeessudha jechuudha. Mirga namaa ittiin dhalatte. Waan bu'uuraati jechuudha. Waa'een nageenyaa kun waan bu'uuraati. Nageenya wanti dursu baay'een hin jiru. Kana teessee yeroo laaltu callumattee teessee laalta tun ta'in waan gochuu dandeessu yoo goote waa gumaachite wayyaa jenne nagaa fiduudhaaf immoo maaltu jira? Nagaadhumti wanti booressuuf jalqaba mirga dhala namaatti bu'uudha. Mirga dhala namaatti bu'ame jechuun immediately yakka jechuudha. Mirga dhala namaatti bu'amnaan fakkeenyaaf mirga lubbuun jiraachuu yoo laalte lubbuu socho'uu mirga socho'anii hojjechuu right of movement kan jennu kun mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu maal jennu kun yoo si jalaa wanni ta'e yoo akka waliigalaatti wanni ta'u taanaan kabajamu taanaani yaadi haaraanis hin burqu nama keessaa namnis yaada isaa of keessatti qabataa ogummaa isaa of keessatti qabataa yaada biyya gabbisuu yaada nama biyya tarkaanfachiisuu yaada araaraa fiduuf illee hin saalfataa kanaaf namni hiikameedhuma hojiidhaanis yaadaanis sosochiidhaanis bilisa ta'e yoo hojjete namni sababa nageenyatti bu'uuf hin qabu jechuudha. Gara mufannaatti, gara qoccollootti, gara walitti bu'iinsaatti hin deemu jechuudha. Dhaabbanni CDCB walta'iinsa USAID fitih yookaan Justice Activity in Itoophiyaa waliin ogeeyyota miidiyaaf leenjii kennan qabxii kan biraa haala gabaasni waldhabdee furuu hojjetamuu qabu irratti kan xiyyeeffatudha. Ogeeyyii miidiyaa dhimma waldhabdee irratti gabaasa yoo hojjetan ijoowwan itti fuulleeffachuu qaban of eeggannoolee taasisuu qaban kan akeekudha. Waldhabdee yoo jennu keessumaa ogeeyyota miidiyaa biratti maaliin hubatama? Xiyyeen yookaan xiyyeeffannoon leenjii kanaa gaheen gaazexeessitootaa maal fakkaata? Gaheen ogeeyyii gaazexeessummaa maal fakkaata? Maal gochuu danda'u? Sababiin isaas maa inni sabaa himaaleen qaama mootummaa arfaffaa dhadhamee yaadama jechuudha. Qaama seera baasu, seera hojiirra oolchuu fi seera hiiku itti dabalatee inni arfaffaan miidiyaadha yookaan sabaa himaaleedha jedhamee yaadama. Maaliif? Sabaa himaaleen hawaasaaf hojjetu rakkoo hawaasa keessa jiru ilaaluu hin daawwatu hin taajjabu hin gabaasu madda odeeffannooti. Kana keessatti gahee guddaa taphachuu danda'u. Nageenya buusuu keessatti peace journalism gaazexeessitoonni maal gochuu danda'u? Namoonni miidiyaa irra hojjetan miidiyaa hawaasaas haa ta'u miidiyaa idilee irrattis haa ta'u karaa lama qooda taphachuu danda'u. Tokkoffaa qooda gaarii hin taane yookaan negatiif jedhamu yookaan immoo qooda pozitiif ta'e isa gaarii ta'e taphachuu danda'u. Yookaan waldhabdee sana hammeessanii gara hokkaraatti gara lubbuun bahuutti gara qabeenyi gubachuutti gara rakkoo isa caalaa uumuutti transform gochuu yookaan akka inni ce'u gochuu danda'u. Yookaan ammoo gahee gaarii taphatanii hokkarri kun akka qabbanaa'u waliigalteen akka bu'u qaamonni wal dhiban kun akka waliigalanii faallaa gidduu jiru kana rakkoo gidduu jira kana hiikanii gara murteetti dhufanu nagaan fuulleensa qabu akka dhaabbatu gochuu danda'u. Gahee gaariis taphachuu danda'u, garee gaarii hin taanes taphachuu danda'u. Rakkoo dhumti biyya kana keessa jiru iyyuu maalidha? Rakkoo walitti bu'iinsa uume sun maalidha? Hundeerra sana hubachuun barbaachisaadha. Egaa isa hubatanii booda immoo haala feer ta'een baalaansi godhanii gabaasu independent ta'uu tuttuqaa kamirraayyuu bilisa ta'uu ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'uudhaan giddugaleessummaa ta'anii yaada araara buusuu danda'u yaada qaamolee walitti bu'an sana walitti fiduu danda'u gabaasuu qabudha. Kun akka seera miidiyaattis hojiin miidiyaa hojiin sabaa himaalee inni guddaan kana dabaase hawaasa tajaajiluudha. Hawaasa gaafa tajaajilan immoo hawaasa amantaan ilaalchaan sanyiidhaan
qabeenyaan waan garaagaraatiin adda adda qoodanii miti. Amma hawaasa ta'etti hawaasa na tajaajiluu kan danda'amanii odeeffannoo hawaasa keessaa argatan sana haala hawaasaaf ta'uun qindeessanii hawaasaaf dhiyeessuudha. Gaheen miidiyaa kanuma. Qaamonni wal dhiban tokko akkaataa itti rakkoo sana ilaalan qabu. Qaamni inni tokko karaa tokkoon ilaala, inni kaan immoo karaa gara biraatiin ilaala. Kanaafuu akkaataan itti rakkoo sana ilaalanii adda addaa. Rakkoo sana furuudhaaf immoo karaan jira, furmaanni jira jedhanii kan jarri yaadanu adda adda. Amma gaazexeessaan tokko akkaataa itti qaamonni wal dhiban kun rakkoo sana ilaalanii otoo waliin caalchisin uummatatti dhiyeessuu qaba. Furmaata jarri jedhanii yaadanis kana utuu waliin caalchisin baalaansi godhee dhiyeessuu qaba. Bulchiinsi seeraa mataan isaa iyyuu maal jedhanii dura ofii hubatu, achii booda immoo hawaasa hubachiisuu qabu, barsiisuu qabu. Seera eenyu kabajuu qaba, eenyu kabachiisuu qaba. Seeruma jechuun mataan isaa iyyuu maalidha? Qaawwaa seeraa eessatti uumamuu danda'a? Hawaasni beekuu dhiisuu danda'a waan hundumaa jechuudha. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti irra caalaan hawaasa keenyaa qonnaan bulaadha. Tokkoon qonnaan bulaa seerri maalidha? Kuni maalidha? Kuni maalidha? Adda baasee dhiisuu danda'a. Beekuu dhiisuu danda'a. Garuu sirriitti leekchar godhanii barsiisanii nageenya waaraa ta'e fiduu qabu. Maaliif utubaan waan hundumaa nageenya waan ta'eef. Gabaasi gaazexeessaan karaa gaazexeessaan itti dhiyeessu tokko wal dhabdee furuu danda'a. Wal dhabdee tammeessuus hin danda'a. Akkaataan itti dubbii sana luuccessee dhiyeessuun eeyyee wal dhabdee akka inni hiikee dhiyeessu gochuu danda'a. Namoonni wal dhabdee keessa yeroo jiraatan namoonni kaayyoon isaan jireenya keessatti qaban addaan yeroo ta'u namoonni haalatti hirannaa risoorsii irratti rakkina gidduu yeroo galan odeeffannoon karaa miidiyaas ta'u karaa miidiyaa hawaasaa darbu kuni namootaaf namoota gidduutti sabaaf saba gidduutti rakkina guddaa fiduu danda'u jechaadha. Qabeenya irratti ta'uu danda'a, lafa ta'uu danda'a, daangaa ta'uu danda'a, waan adda addaa irratti namoonni wal dhabuu danda'u. Yeroo wal dhaban kana odeeffannoon adda addaa kan karaa miidiyaa darbu kun dhugaa irratti kan hundaa'e yoo ta'uu baate yoo sirriitti ragaadhaan kan dhiyaate yoo ta'uu baate namoota yaada namoonni sabni tokko saba biraadhaaf qabu yaada uummanni amantii tokko hordofan amantii biraadhaaf qaban irratti gidduu isaanii irratti rakkina guddaa uumuu kan danda'u akka ta'edha kan natti mul'atu. Gar tokkotti loognee deemna taanaan gahee keenya dagannee nuyyuu warra wal dhabdee babal'isuu keessaa adda duree ta'uuf jirra jechuudha. Kanaaf leenjii kanatti kana akkan ilaaluudha kan inni. Akkamiin qulqulleeffadha jarjaranii akkuma harka nan bu'aniin poost godhu otoo hin taane woo qulqulleeffachuu. Maannaani miidhaan konfliktiin yookaan okkorii ka'u nam cufaayyuu miidha abba bu'aa qabuuf tokkollee waan hin qabneef odoo hubanne dhiiroo maanta akkan tolchu eessatti akkan taate eenyutti akkan taate eenyu qaraa fiixetu lameenuu rayyuu yoo dandeettanii qulqulleeffachuu odoo hin danda'ani. Dhalli namaa mirgi isaa eegamee fi akka inni jiraatuuf jiruuf jireenya isaa akka inni gaggeeffatuu fi qaamni hundumtuu dhimma nageenyaa irratti mirgi namoomaa maa inni kan jedhu mataa isaayyuu hubannoo akkuma sila kaasnee hawaasaaf laatamuudha kan inni qabu. Qaama dhimmi ilaallatu kunis heerumti ba'ee seerumti ba'ee kun mataan isaayyuu taa'ee jira malee maaliif hojiirra oolaa hin jiru laata? Silaa ba'uunsaa hojiirra akka inni ooluufi. Akka inni hojiirra hin oolle kan taasisu immoo maa inni kan jedhu sanas qaamni dhimmi ilaallatu sirriitti gattaa'ee qoratee mirgi namoomaa isaas dhalli namaa kabajamee fi mirgi namoomaa isaa kabajameeraaf gaafa jennu wantoota dhimmoota siyaas dinagdee akkasumas dhimmoota hawaasummaa irratti tasgabbiif nageenya jiraate biyyis nagaa akka taatuu fi gahee guddaa taphata jedhee yaada. Akka waa'ee wal dhibdee jira itti yaadan taasisuudhaan dhiibbaa gaarii ta'e geessisuudhaan gara nagaatti gara waliigaluutti gara dubbii kana hiikuutti akka siqachaa dhufan taasisuu ni danda'a. Inni yeroo hundumaa biyya kana keessatti gaazexeessitoonni baay'een dhaabbileen baay'een irratti hin hojjenne tilmaamu prediction fuulduratti kun ta'uu danda'anii akka hawaasni itti qophaa'u akka qaamolee mootummaatti qophaa'an akka qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundi isaan itti qophaa'an hin taasisan yeroo baay'ee. Post conflict report qofa irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kana jechuun egaa walitti bu'iinsi uumame
booda gabaasuu sana gabaasuu isaan dura garuu wanti ta'uu qabu maalidha kuniif kun yoo hin taane ta'e yookaan mallattoowwan akkasii mul'achaa jiru waan kun immoo gara fuulduraatti rakkoo uumuu danda'a rakkoo akkasii kana hawaasni keenya itti siqee ta'uu kan qabu garuu jalqaba utuu gara wal dhabdeetti gara hokkaraatti hin deemeen dura ka'umsuma isaarraatii hojjechuu qabna turre maanni maddii kun maalirraa ka'a dursinee tilmaamnee iyyuu hojjechuu qabna turre. Wal dhabdeen tokko gaafa uumamu gara hokkaraatti yookaan violence jedhan sanatti ituun dhufin dura akka miidiyaatti maal gochuu qabna waan ta'u. Wal dhabdeen tokko ittiin uumamu dura dhimmoota wal dhabdee sana suufuu erga suuftee hawaasa keessa deemtee hawaasatti dubbisu hawaasa sana erga dubbistee immoo wal dhabdeen sun akka qabbanaa'uuf maal gochuu akka qabnu wantoota akkasii keellee hubachuu dandeenyeerra. Wal dhabdee ifaa fi okkoraa irrattidha kan hojjetu jechaadha gaazexeessaan irratti xiyyeeffate kun ta'uu akka hin qabnedha kan nuti kanarraa hubannee jechuudha. Wal dhabdee mul'ataa kan jedhuu fi wal dhabdee dursaa isa jedhu irratti illee hojjechuu akka qabnu. Wantoonni biyya keenya keessatti hokkara kaasuuf deeman maal fa'aatu jira miidiyaan immoo haala kana haala kamiin qeeqaa hordofaa jira oduu inni kara jeequmsaatti hin jijjiramin maal gochaa jira hojjetaa jira miidiyaaleen biyya keenya ajandaa uumee hojjechaa jiraan jedhu hojjechaa hin jiru kan jedhamu mana keessaa irratti kan marate maaliif dhimmoonni tokko tokko ajandaa kan bifa mariitiin wanni dhiyaatame hin jiru kabareeji akkasii kennaa hin jiru miidiyaanii. Miidiyaa haa ta'uti miidiyaa hawaasaa wal qabatee waan hundumtuu seera giddu galeessaa godhatee ta'utu irra jiraata. Yeroo gabaasa rakkoo guddaan jirus naannoo keenyatti haa ta'uti akkaataa biyya keenyaatti kanadha. Wanni achirraan gabaafamu barreeffamu maxxanfamu hawaasa qaqqabu hammam seera giddu galeessa godhatee akka feetee akka barbaadame ta'a taanaan hamma seerris ba'eefii jira waan ta'eedhaaf dhaqee rakkoo uumuu danda'a rakkoo uumaa jira rakkoo uumaas ture jechaadha. Wal dhabdeen yeroo uumamu akkamiin tasgabbeessuu dandeenya akkamiin furuu dandeenya akkamiin hambisuu dandeenya kan jedhu kuni miidiyaan hawaasaa mainstream kan ta'an kunillee irratti baay'ee hojjechuu qabu jechuudha. Yeroo baay'ee wal dhabdeen uumamuu hin danda'a kan eegamudha uumamadha. Garuu immoo wal dhabdeen erga uumamee booddee inuma akkuma miidiyaan wal dhabdee kana tasgabbeessuuf jiraatu miidiyaaleen immoo wal dhabdee kana gara fiixeetti harkisuudhaan caalaatti babal'isanii jiraatu jechuudha. Dhaabbanni keenya kan inni kaayeffatee leenjii kana qopheessee fi mirgi dhala namaa akka kabajamu akka eegamu akka illee jajjabeeffamu olaantummaan seeraas akka kabajamu kana gochuu keenyaan immoo nageenyi biyyaaf tasgabbiin akka mirkanaa'u gargaaruudhaa fi walitti dhufeenya qabu jarri kun sadanii mirgi namaa dhiibame jechuun namni mirga isaa wallaaluun namni mirga kabachiisu mirga eeguu fi nama qaamni mirga namaa guutuudhaaf dhaabbate waan kabachiisu waan eegu waan jajjabeessuu qabu sirriitti yoo beekuu baate mirgi kabajamu taanaan immoo namni nagaadhaaf tasgabbiin jiraachuun rakkoodha walitti dhufeenya waan qabanii fi eegumsa mirga dhala namaa fi olaantummaa seeraa kana jajjabeessuudhaaf karaa advokeesii yookaan karaa barsiisa hubannoo uumuu fi leenjiidhaan jajjabeessuudhaaf kayyeffannee kaane ogeeyyii miidiyaa fi gaazexeessota afaan oromootiin hojjetan dhaabbilee adda addaa keessaa walitti babbaan keessaa filanne miidiyaa afaan oromoo wajjin hundumaa keessa jiran afeerreetti nama 500 marsaa 3 leenjisuutti jira. Leenjii xumuraarra jira kan joornaalistoota yookaan gaazexeessota jechuudha. Amma leenjiiwwan kennaman kun wantoota murteessoo ta'an dhimmoota yeroo ammaa biyya keenya keessatti illee nu yaaddessaa jiran hubannoo gaarii ta'e arganneerra jedheen kanan yaadu. Gaafa leenjitu hubannoo ati qabdu irratti hundooftee hubannoo dabalataa gaafa si laatamu hojii ati hojjettu keessatti cimtee akka hojjettuuf si kakaasa. Yookaan waan ati hin beekne si hubachiisa wantoota baay'ee keessatti hubadheera. Dhimma olaantummaan seeraa maalii kan jedhu hubanneerra keessumaati immoo akka gaazexeessaa tokkotti bifa kamiinii kan nuti dhimmoota gabaasuu dandeenyu. Sagantaan kun gargaarsa maallaqaa pirojektii USAID fitii yookaan Justice Activity'n Itiyoophiyaatiin deeggarame
walta'iinsa dhaabbata CDCBtiin kan dhiyaatedha. Yaadawwan sagantaa kana keessatti ka'an hundiyyuu kan CDCBti malee yaadaa fi ejjennoo pirojektii USAID fitii yookaan Justice Activity in Itoophiyaati miti.